Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastota kutaaban hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanitti nageenya alaabii waaqayyoo finifaa waayyeetu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa fuutee galata waaqayyoo oolman jireenya qilleensi turtii maal fakkaata simbira na bira hunduu wareeda akkasumas hunduma keenya yoo dukkana sodaachisaa keessaa nu baasee kan ifa nu agarsiise waaqayyoo biyyoo Olman isaa kan galatoomee haa ta'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa jirtu han nagaa fuutii galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha akkammee haalli jireenyaa haalli qilleensaa turtii isin bira maal fakkaata na bira hundumti isaatiiyyuu bareedaa obboleewwan koo isiniin jechuu jaaladha akkasumas immoo obboleewwan keenya biyya hambaa keessa jiranii mana hambaa keessa gola namaa keessa jiranii mana hidhaa keessa jiranii warra biyya jiru waaqayyoo nuuf tissee kan biyya hambaa keessa jiranis waaqayyoo bichaan dhiqqif godhee bakka jiranitti bakka deemanitti isaan nuuf haa tissu ijoollee shamarranii mana namaa keessa jiranii akka anaa ijoollee baay'eetu jira hundi keenyayyuu ka biyyaa baanee hojjennee maatii keenya jijjiirree of jijjiirree biyya keenyatti galuuf fila ta'eefu waaqayyoo obboleewwan keenyas nagaa fayyaa nuuf kennee biyya keenyattis nama galuu haa taasisu akkasumas obboleewwan keenya mana hidhaa keessa jiranis waaqayyoo nama hidhaa dukkana keessaa ifatti ba'anis isaan haa taasisu isiniin jechuu jaaladha akkasumas waan hundumaafiyyuu waaqayyoo hunda keenya wajjin fayyaa nuuf haa ta'u biyyi keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa ta'u isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo maaliif namni akkatti ba'ee beekaa malee akkatti galuumtuu hin beeku sababa saniifuu hundumti keenyayyuu fayyaa nagaa ta'uun waaqayyo bichaan achiin nu haa ga'u isiniin jechuu jaaladha maal haasa'uu barbaadde jechuu keessanii nafu akkasumas hundumti keessanuyyuu argaa jirtu waan hundumaayyuu dhugaa jireenya bara kana baay'ee nama jibbisiisa maaliif jennaani abbaan manaa tokko haadha manaa isaatitti inaafuu maal godha inaaffan ilma namaatii inaaffan bu'aan qabu bara beektu warri keenya durii fakkeenyaaf amma haati keenya akaakileen keenya habaabileen keenya durii isaanii ol kabaju baay'isanii kabajaan isaan oliif qaban fakkeenyaaf nama akka koo fudhadhee akka kootii fi akaakayyuu koo yoo fudhadhee lubbuu isaa amaaruu akaakayyuu koo guyyaa gaafa takka akka koo ana biratti fatee hin beeku maaliif bakka ni kabaja ishiinillee ni kabaji baay'istee kabaji jechuudha waaqayyoon furishinaaf dheerechuu akka koo garuu kan du'es lubbuu amaaruu akaakayyuun koo du'ee jira inni karaa rabbii deemee jira waaqayyo lubbuu isaa amaaruu wanni godhamu hin jiru ani daa'ima waggaa lama ta'ee isaan wajjin guddachuu qabe jechuudha. Hagan guddadhee waggaa meeqa ga'u nama guddaa akaakayyuun koo waggaa du'u shamarree waggaa 16 akkana nan ta'a. Garuu hagan ilaale waggaa meeqan isaan wajjin jireenya jammar waggaa 14 muluu hagan isaan jireenya jammar ifa muliin ani yeroon viidiyoo hojjedhu gisee hunda irraa ka'umalee hojjedhu maal godhuufi maal dhaafanii gisee hagan waggaa 14 muluu wajjin taa'u guyyaa gaafa takkaa dhabanii beekan dhugaa rabbi guyyaa tokko beektu xiqqoodhaan waggaa 8 maalidha guyyaa namatti du'e wallaa keenyaa'ee warii eegaan jedhanii warii osuma eenyu wariitti kaloo minaan namaa itti gallakkisne buqaayyaa reef margaa jira balgiidha gizeessun balgiitti warii namaa itti gallakkisne nadhaamte akka wonkoo nadhaamte akkam ishii dhaantarratti akkam dhaantarratti olitti muufatan tana bichaan beeka jechuudha haga umurii koo kana keessatti dhugaa kabajaanis ololanii jechuudha kaza ishiin jechuudha akkam naannolee jechuudha maaliif kan namni loleen beekne ka waan xiqqishuu eeggatam ture akkam naannolee jettee badde manaa kazaan galgala baatee badde eessatti badde warri isitti hin banne miinjee ishii biratti badde warri miinjee ishii dammoo nu olirraa achitti badde
biyya isheetti yoo bade biyyi ishii baay'ee fagaata. Halkan immoo deemichatti namatti hin tolu. Karaan isaa caakkaadha. Bineensa ምናምን jira sodaatanii jettee warra minjeetii kazan galgala nama iraatan kennu dhabne amma achuma ani kaa'uma garuu ani jabduudha ofuunni takkan hojjedhu ka maaliif qibrirri jedhee nama guddadhe sila ta'eefu kaza booddirraa akaakayyuun keedhamoo dubartii biraallee fuudhee kan jirti. Dubartii hangafaa jechuudha haati ijoollee kazaan ishii bira deemnee iraata nyaanne inni garuu balaa ishii dhalloole sanii jedhee hagaboo bulee dhugaa rabbii of qaxxa'ee jechuudha. Inni odoo nyaatiin hagaboo isaa bule maaliif ani kana muluu sinii jedhe seetan jaalala akkanaatiif jira duraanii dhugaa rabbii jechuudha. Wanta akkanaatiif jira jaalala akkana dhugaa ani qe'ee keenya keessatti akaakayyuun koo dubartoota sadii qaba. Dubartoota sadii qabu san keessa tamtu haadha tiyya tamtu alagaa tiyya hin beeku addan isaa sadii naaf keessa dubartii haadha manaa isaa sadaffitti san akka daa'ima isheettan jala rafee guddadhe jechuudha. Shamarree 11 ta'ee tananan ishiin achi dhufte jechuudha. Hoolumtee akaakayyuu biyyatti jechuudha. Akka daa'ima xiqqishuutittan akkatti ishii jalataa ishii jala rafee bule jechuudha. Bakka maaliif akkootii jalaa ba'ee baay'een ishii jaaladhe ka nama hedduu bakka nama gaarii nama bakka namaaf beeku wayiiti. Isheen sadarkaa daa'ummaatiin hoorumte garuu sadarkaa daa'ummaatiin hoorumte eenyutti maxxante akka wankootitti jechuudha. Maxxante akka wankootis dammoo haadha manaa isaa hangafaa sanitti maxxante jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Jarku sadeen akka obboleewwanitti wajjin jiraatan. Dura iyyuu waggaa dheeraa wajjin turanii dubartoonni lamaan wajjin turanii jiranu itti muka sadaffaatilee dhufte dhugaa akka obboleewwanitti namni du'e waliin biroo adeemu jechuudha. Nafsi isaa maaru yeroo inni jiru bara 2002 fa'aa inni haadha manaa tana bara 2000 fuudhee haadha manaa sadaffaa tana bara 2001 haadha jidduu isaanii seenee hin deeminiitoo dhugaa rabbii jechuudha. Jaartii guddittiin garanaan akaakayyuun koo garanaan akka wanto asiin jaartii sadaffittiin asiin akka tarree garanii yeroo boo'aa deeman jechuudha. Dhugaa namni muluqqanna'ee dadhabe jaalalli akkanaa ni jira. Wanni akkana jaalalli kaleessaa sun echa dhaqeet abbaan manaa haadha manaa ofiitti inaafaa haati manaa haadha manaa abbaa manaa ofiitti inaafti. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha maaliif inaafan bu'aa qabu kan bu'aa qabu jaalala jechuudha. Ilma namaa dhugaa rabbii jaalalli agabuu ciibsee si bulcha. Namoonni baay'een jaalala tuffatanillee ni jiru. Namoonni baay'een kan jaalala caalcheeffatanillee ni jiru. Garuu ani gama kootiin jaalala baay'een caalchifadha maaliif jenna jaalala irratti miidhama illee argee jira. Miidhamullee jaalalli si fayyisa. Dhibee dhibamte san keessa si baasa. Bala jaalalaatti boo'ee illee argee jira. Garuu yaa boo'u malee jaalalli sun si fayyisa. Maaliif jenna inaafan bu'aa qaba. Ilma namaa jidduutti abbaan manaatii fi haati manaa kun warra duraanii dhiifama kan mana keenya balballi 50 rukkutama yeroo nan viidiyoo hojjetadhu akkasii isiniin jira. Maaliif jaalala kaleechaa san dhiisne maaliif jaalala waan hin taane irratti goona maaliif waan hin taane yaanna maaliif waan hin taane dalagna. Dhugaa rabbii hadhallee jaalalli ni jira. Haala nageenya biyya keenya hiitu bade malee jaalalli ni jira hadhallee. Obboleewwan koo kan biyya hambaa keessa jirtanis kan biyya hambaatii galuuf karoora qabdanis kan duraan immoo jireenya tidaarii keessas ammas hojjuman mana tokko keessa jiraachaa jirtan abbaa manaa hojjetan naafina abbaan manaa hojjanillee akkasinitti naafu wannoon kenninaaf bakka maaliif humni kee danda'e jaalala qofa kenniif. Humni kee yoo danda'e jaalala kenniif. Akka abbaan manaa kee sitti dhiyaate sirri kun maaliif atis immoo abbaa manaa kee akka rukutu fakkeenyaaf dubartiin tokko maal gooti aarii keessa abbaa manaa ishee darbatti.
inni immoo aarii keessa ishee darbata tasa jidduu lamaan kana keessatti lubbuu walii dabarsuu jira wanta baay'eetu jira sababa saniifuu lola hundura yoo inni fakkeenyaaf aaree dhufee lolee kun tasaasa'ee guyyaa tokko yookiin wanna dhugeetu ofitti aaree dhufe jala qisqis jala akka nama dhageenye zam yookiin jala gadi ba'a maaliif jaalala akkanatti agarsiisu malee yoo inni ala aaree dhufe atis gittirri jettee akkanatti afoo yoo dhaabbatte dubbiin badde baqa akkasitti mati jaalalli obsaan tigistiidhaan bakka gorsaan yoo galgala inni akkasitti aarii wannu jedhee dhufe ganama ka'aatu gorsaan itti kostorri hin jedhina gorsaan bakka wannuma hin qabnellee akka nama qabdanii itti taatanii gorsa yoo abbaa manaa keessan hiriyaa keessaniif kennitan abbaa manaa keessa isiniif deebi'uu danda'a hiriyaan keessa isiniif deebi'uu danda'a isiniin jechuu jaalladha akkasumas immoo wanta biraa maal isiniin jechuun barbaade fakkeenyaaf yoo abbaan manaa keessan biyyatti yookiin dogongoree ati kan baateef dhimma hojiitii fi dogongoree waa balleechee jiraate ani garuu wanta akkanaa balleecheen jira yoo inni jedhee jiraate dogongora sanirra darba garuu immoo dogongorri dhufu kun gama keessanii noo dhufe malee kara gama warra keessanii fakkeenyaaf gara haadha keessanii abbaa keessanii yookiin fira keessanirraa lamisaaliif abbaan manaa tokko hin jiru kan sammuun isaanii iyyaanne jechuudha si arrabsu sisbicha sin arrabsan namni abbaa manaa warra kee arrabsu immoo abbaa manaatu iyyuu miti garuu haasi arrabsullee wanta barbaadullee siin jedhu gama keetinota tigistii godhadhu garuu gama warra keetitti noo dhufe yoo warra kee arrabse abbaan manaa warra kee arrabse siifuu kabajaan qabu qaba maaliif kasiif kabajaan qabne warra keetiif kabajaa maal qabare garuu immoo gama keetinoo ta'e rakkoon qabu gorsaan maaliif akkana taata maaliif akkana goote jettee gorsaan deeffachuu ni dandeessa yoo dammoo kara maatii keetitti dhufee inni maatii kee kan arrabsee maatii kee wanta uta hin taane godhu ani hin beeku abbaa manaa akkana kanatti dhiyaadhaan akka kootitti asiniin jechuu jedha jechuudha akka kootitti malee akka nama biraatti taasaan jiru jechuudha akka kootitti abbaan manaa maatii koo arrabsu qixxeen ajjeesatti maaliif ani odoo isan arginiin dura maatuma san irraa dhaladhe jechuudha ani maatiin koo iyyachas ta'an dureechas ta'an bushaas ta'an bareedas ta'an na barbaadanaa ta'an maatiin koo naaf bakka jireenya kooti maaliif maatiin koo lafa kanarratti na fidanii na dhalanii na guddisanii wantoota baay'ee na wajjin ta'anii na argan inni garuu eeggalan waan hunda bira darbee gargaarsa namaa bira darbee waan baay'ee bira darbee dhufee abbaa manaa koo ta'e malee kaleessaa miti sababa saniif akka kootittan jechaa jira malee akka keessanitti hin jenne abbaa manaa keessan kabaja ana hin jenne kabaja akka innis immoo kabaja isiniif kennu maatii isaatti illee kabaja garuu gaafa inni maatii keessan kabajuu dhiise ani garuu akka kootitti ani abbaa manaa maatii koo hin kabajne garagareetu iyyuu hin laala garuu immoo nan kabaja maatii isaa odoo innumtu iyyuu maatii kootirratti hamaa yaade ani maarkadhe maatii isaan tuqu maaliif ani kabajaan ofii kootii namaaf qabu san hin qannasu isiniin jedha viidiyoo kee haasaa kee kanarratti yoo dogongora haasa'ee jiraadhe dhiifama naa godha ani akka mastootitti haasa'e malee akka nama biraatitti hin haasofne ani akka mastootiin akka soosinaatitti haasa'e malee akka nama biraatitti hin haasofne jechuudha. Sababa isaaniif dhiifama naa godha yoo dogongorri jiraadhe dogongora kiyyarra ijaa qalbiirra na hambisaa yaada isiniif qoode kana garuu nama tokko kabajaa abbaa manaa keessanis maatii keessa isaatis yoo ta'e kabajaa kennaa fi jaalala duraan jiru sun yaadee bu'uu inaaffaa warri inaaffaa qabu baay'eetu lubbuu walii dabarsaa jira wanni hin taane hundirraan gahaa jira inaaffanaa fi jaalalli yaa dhufu isiniin jechuu jaaladha. Yeroo wayii keessa dhiifama waliin haasa'ee illee fixadhee biyya keenya naannuma keenya jechuudha abbaa manaatii fi haati manaa balaa inaaffaa kanaatti irratti abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese jechuudha dhugaa waaqayyoo jechuudha maaliif inaaffaan badaadha inaaffaa dhugaa waaqayyoon akka inaaffaa jireenya kee diiguu hin jiru inaaffaan badaa dhugaa
maaliif sa'aatii sanitti daa'ima takka qabdi. Beeku guyyaan hojii dureedha kaayookiin ishiin nama wajjin dhaabbattee yeroo haasoftu arguu danda'a guyyaa san jechuudha. Inni aaree galee nama dhugee galee lubbuu ishii balleessee ofiifillee lubbuu isaa balleessuuf yeroo deemu qabame jechuudha namni kun. Maaliif badaadha jechuudha. Har'a daa'ima isaa san daa'ima fireeshii irraa argatte san waan inni jedhee ija keessa ilaalu kan hin beeku. Garuu ergasii deebi'ee garuutti dhaga'amuun isaa hin hafu. Wantoonni akkanaallee ni jiru. Kana hunda keessaas Waaqayyo nu haa baasu. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Wantoota hin taane biyya keenya keessa deemaa jirus Waaqayyo biyya keenya keessaa nuuf haa balleessu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Maatii keenyas nuuf haa tissu. Daa'ima keenyas nuuf haa tissu. Sa'aa nama keenya nagaa nuuf haa tissu. Buleewwan keenya biyya hambaa keessa jiran nagaan biyya keenyatti biyya isaaniitti nuuf haa deebisu. Hunda keenyayyuu akka baanetti Waaqayyo nu hambisini. Waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Jaalala biyya keenyaa yaa kennu. Jaalala obboleewwan keenya. Jaalala abbaa keenya haadha keenyaa yaa kennu. Jaalala biyya keenya yaa kennu. Hiyyummaa biyya keenya jiru kana biyya keenya keessaa balleessee durummaa ala hin jedhamne biyya keenya keessatti nuuf haa kennu. Lola biyya keenya keessa jiru kana nurraa balleessee nama Waaqayyo bichaan nama keenya olaa jaalachiisu. Alagaa akka obboleechas akka obboleechasitti gammachuudhaan wajjin haa jiraachisu. Kana bichaa Waaqayyo kadhanna. Akkasii isiniin jedha haasa'a isinitti baay'isu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Viidiyoo haasa'e kana keessatti dogongora yoo hin qabaadhe mastuu bakka kanatti dogongortee jirta. Naan jedha dogongora kiyyarraa na deebisaa isiniin jedha. Turtii gaarii baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Hunduma keessanuu kan biyya hambaa keessa jirtanis kan biyya keessan keessa jirtanis hunduma keessa wajjin Waaqayyo haa ta'u nagaan naa tura.